Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaatu har'a kabaja waggaa sadaffaa keenya kabajachuutti jirra jechuudha. Waan nu qopheeffannee qophiin keenya kana fakkaata haala kanaan wanta mimmiidhagaa qopheeffanneeti jirra jechuudha. Haala kanaanii decoration garaagaraa namni nu hojjete nama maqaan isaa himuun hin barbaachisne tokko galatoomi siin jenna. Haala kanaanii keekiinis dalagamee kana fakkaatti keekiin sardii anniversary jette egaa kanuma egaa har'a romantikiitu hojjetamu waan ta'eef hundi keessan of qopheessaa koottaa. Egaa har'a jira Fayyoo romantikiidha kan isaan jalqabanii waan hundumtu romantikiidha waan ta'eef haadha manaaf abbaa manaa dhaga'uma gochuu hin danda'amu baga geessan nuun jedha. Komantii nu barreessaa baay'ee isin jaallanna. Qophii keenya itti fufaa gara qophii keenyaatti deemna. Egaa haala walitti dhufeenya keenya guyyaa erga walitti dhufne guyyaa 3 waggaa 3 oh my goodness waggaa 3 waggaa sadanarraa kana mootummaa sotonaabiin gillasaabii sotonaabiin fudhadhee mana kootti gale jechuudha. Garinni waaqayyoo haa ta'u waggaa 3 gaa yeenya jira waggaa 3 kanaan walitti dhufne mana tokkotti kan seenne jechuudha. Caaxaa ciqici tokko ton baay'isin guyyaa sana eegalee egaa hanga har'aatti waaqayyo jireenya keenya babal'isaa nu gammachiisaa jireenya keenya babal'ichaa ittismoo dabalaa dhuunee kakushaa daballee kun kakushaa waggaa namaaf ji'a 3 waggaa namaaf ji'a 3 taatee jirti. Kakushaa nummoo waggaa 3 taanee jirra. Kakuu waggaa namaaf ji'a 3 soori waggaa namaaf ji'a 2 moo waggaa namaaf ji'a 2 ji'a 3 waggaa namaaf ji'a 2 akkasii waaqayyo fugalanii ta'u nus immoo waggaa 3 egaa jira burqaa jechuun gooticha biyya Saudi Arabiyaa keessaa kootu jedhee taaggalee no more jedhee biyya abbaa kiyyaa keessattuu immoo alluura Finfinneerraa akkan jiraadhu kan naa taasise jechuudha. Kanaafuu baay'ee jira burqaa gooticha waboo Saawudii keessaa faayitii guddaa godhee Fayyoodhaan biyya abbaa isheetti galchechuudha. Iyyisiisee no more kaddaama no more jedhee kana booda madaamii ta'uu qabda jedhee kunoo akkuma jedhe waggaa 3 madaamummaadhaan itti fufnee as geenye jirra jechuudha. Iddoon gara biyya abbaa isheetti ishees deebise ofii koos immoo gara wandalaa xinneetti gara atoo obbootti iddoon dabalame waggaa 3 ta'e jechuudha. Kanaaf egaa haaluma kanaanii gammachuun keenya har'a daangaa hin qabu. Kanaaf jira chiirsi dura dhuguu jalqabellee jira. Mooraalin nafe. Fidii lafan kaamu jira. Gooticha ennaani mooraalin nafe. Akkasii akkas godhanii. Isa boodamoo roomantikiin sun akkamidha jookumaan kaameraamaaniinis imaanutti himu. Kaameraamaanii akkamidha kanaan qabi jira silumayyuu akkana godha. Gaafa waggaa 3ffaa keenya jechuudha. Maali? Romantikii hojjete. Uki. Baabaa nutti komante. Romantikii kan akkasii. Maali ati anuu bicha kanam jahu wal faana wuna wali. Hakika aja jela. Naga kasih. Kat. Gadi tijeti seratu gimana silayu ka kudu abdi badi. Jedhan lakkaa'amu jalqabe barbarri yeroo nuni akka ishee garuu isheetti waan qabaa irratti fakkaate gadi jetti bakka. Ingama
باكو وقصد فانكين يوغا واقع فتاة كل فاجرة وقاعد بتشوف تشودا وعند الديكور كان جالا تشودا satisfaction تشودا جرينيا وفي تتجمدين جراتون باي بروايسادا باي نمتولا تشودا كونس ياو جمعتشو مجرينيا كذا كان كيا كستي على كان ديكور كون تشودا وقصد فانكين كستي كواجه تجرا كسمتو واقعي نغرغاري وقصد هنا كيسات كاكون تقول تتي منا كينيا يا عم تكو إجارة نرجودا جرينيا كيسا كسمس فوفوي فتجرا واقعي كتنا فوبنا نوكنه وقصد هنا وانغغاري نوغوريا ديكوري كنا جالا وندا واقعي ونغلتي فتشوفما أبويا كان أكس إبسنة يا دنور مكان سواري فتشو راني رجوما واقعيونيس غلطي فتشو غرفو دراتي مو كان أقول حال بريدا دم منا كأني كيستي أكا كبجنو شاكين تو كهنجر جتشو دا نو واقعيون غلطي فنا نغرغرتي تغلطون جتشو ما في وقاسا نكنا كيسا وقاسا دينو كيسفتتا جرينيا نو دبلتتا ألا نو كينتتا نو فويستتا نو قدي فتشاجرتا نو قدي فتتا سي جنة واقعيون غلطي فتشو غيار راكن على كسيتي قبسني رجولا galan hundu wakil fato chen kuni ga kekin kuni maka abba maka ilma kana fura kullu sadan waqa tokkon amen amen jaru dua kini kekin mutuma malama talibti kam kawajaru kama tataniti inna تفهمني ما كنا فاوقة أنا قرو قرا كيف تجربني جرا قرو إيش دورا وانتي أتشجعو كابو كنا إيش دورا كنا Emali, copy pasting. Ada tu kira jalan kabar. Borachu ni kau. Copy pasting hindenda. Ela, kau YouTube ni copyright je cuci. Copy pasting je dapat. Ada kira jalan. Seadira. Betul. Betul lagi. Betul lagi. Iya nak berapa? Baka, mani, lidah tidak wani. Baka jorok kiki. Mani, ini tu. Akka musyurat, akka warna musyurat hati nyala. Mani kekin, tarjid. Itti bayanatti fakkaata sajalatti. Maani dide foon qaba. Keekiinsa foon qaba jara keenya. Jira amma gaa lamaan hin nyaannu barnu. Lamaan hin nyaannu anaaf ati. Bashman. Aku ni sinjut. Akasi baka. Haala dansa ta'een guyyaa kana kabajannee jiraachuudha galanii waaqayyo uffata ta'uudha yaada keessan comment like share akkasumas yuutuubicha subscribe gochuu hin dagatinaa yaada keessan ibsa karaa comment namoonni daawwatan hundi comment isin nu gootan ilaaluu jechuudha qophiidha. Okay, kanatti aansee mee yaada yoo qabaatte waan isaan ijaaru waan isaan gorsa ta'uu danda'u yoo jiraate kana sababeeffattee jechuudha muuxannoo hubannoo yeroo ammaa qabdu irratti yoo jiraate yaada dabarsiif. Egaa yaada nani qabu gadaa biyya abbaa keessanitti gala akkasuma waan mataa keessanii mataa keessanii jireenya mataa keessanii jiraadhaan jedha warri hin fuunes fuudhaa warri hin heerumnes heerumaa hin sodaatina walitti dhufuudhaan jechuudha amala adda addaallee amaloota badii adda addaallee qabdan
wal sirreessuun karaara wal buufachuun akkasumas jaalalaan jiraachuun hin danda'ama. Jaalalaan sirriitti jiraachuun hin danda'ama. Waan kutannoo hubannoodha jedha. Gaa'ela ijaarrachuudhaaf murteessaan wal amanuu fi walii galuudha malee wanti kamillee ulaagaa ta'uu hin danda'u. Namni sun nama of danda'e, nama of jiraachisu, nama murteeffataa kutataa taanaan namni suni isin faana itti fufee jiraachuu danda'a jechuudha. Nama sana ulaagaan isa guuchisu yoo jiraate nama of jiraachisu, nama of danda'a yoo ta'e waan tokko ulaagaa godhatu taanaan yeroo keessan deema isin jalaa jechuudha. Kanaafuu anillee jira burqaa nama obboleessi isaa taphataa maqaan isaa eenyudha? Paul Pogba. Paul Pogba. Obboleessa keetii? Nama obboleessa akkasii nama qabu gurraacha Afrikaa jechuudha. Ani duraan dursee isa argeen isarraan jira argeen. Sababa kanaan namni faamasiin akkana obboleessa erga qabaate jiraatti heerume. Kunoo amma waggaa 3ffaa geenye. Fataa inni jira. Kanuma akka tagaa qophiin keenya guyyaa har'a laayikii nu godha baay'ee isin jaallanna.